Nuti ijoolleen shamarranii jechuudha. Wanti hundumtuu jireenyi lafa kanaa yookaan jireenyi keenya erga tokko bakka tokkotti wal dhufaa qixxaatu jenneetu yaannaa yookaaniif immoo akka sanitti itti dadhabnaa jechuudha. Waan hunduu iddoodhuma tokkotti waanuma nuuf guutu wayii nutti fakkaata yoo hojjenne yoo dadhabne jechuudha. Dogoggora micayyoo kanarraa barachuu dandeessu jedhee tana namana jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kiyyaa akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyo warroonni yuutuubii kiyya haaraa taatan yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuudha warroonni maatii kiyya taatan immoo laayikii gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha obboloota kooyi tolee seenaan obboleettii keenyaa kuni baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha seenaan ijoollee shamarran biyyoota arabaa keessatti dabarsanii fi wantoonni isaan irra gagga'u akkuma itti fufetti yeroo baay'ee rakkoo garagaraatu mul'achaa jira jechuudha. Innis seenaan micayyoo kanaa waggaa 12 guutuu biyya ormaatitti dadhabdee har'a garuu harka ishee duwwaa taatee dhibeedhaan illee saaxilamtee balaan taane irra geessee jirti jechuudha. Micayyoon kun yeroo jalqaba biyyaa baatutti hiriyaa qabdi turte. Hiriyaan ishee otoo beekuuti kan isheen biyya arabaa gara Saawudii deemtee jechuudha. Hiriyaan ishee kunii fi isheen amantii isaanii gargarii jechuudha. Asirratti wanti isin beekuu qabdan amantiin gargarii. Ishiin amantii ishee musliimaa, inni amantii isaa kiristaana jechuudha. Akka kootitti iddoo kanatti illee amantiidhaan karaa amantii kanatti jechuudha yeroo gaa'ela godhatanii karaa amantii kamiiniyyuu hin eeyyamamu. Amantiin gargarii wajjin gaa'ela godhachuun jechuudha. Sababiin isaa boru rakkoon tokko namarra ga'uu danda'a wanta ta'eef abbaan manaa fi haadha manaa immoo foon tokko waan ta'eef haati manaa fi abbaan manaa erga foon tokko ta'anii amantii isaanii gargar ta'uu hin qabu jechuudha. Karaa amantii musliimaas haa ta'u amantii kiristaanas haa ta'u amantiidhuma isaanii keessa ilaallatanii fuudhoo kaniif immoo wajjin gaa'ela dhaabbachuun bareedaan akka kootitti jechuudha. Innaa obboleettiin kun biyya arabaa yeroo deemtutti isa wajjiniin hiriyaa yookaaniif immoo kaadhimaa walii turanii jechuudha. Maatiin isaanii hin beeku. Maatiin kan mucaa jechuudha. Innaa micayyoon kun yeroo biyyaa baatetti waggaa 2 xumurtee gara biyyaatti deebitee eeyyamaan jechuudha. Hiriyaa ishee kana arguudhaaf deebitee gaafa deebitu wajjin turanii wajjin bashannananii iddoo bashannanaa iddoo miidhagaa deddeemaa turanii jechuudha. Micayyoon birrii qabdi sababii ta'eef biyya alaa waan hojjechaa turteef birriin harka hin jira. Waggaa 2 erga deebitee bashannantee waan boqottee ammallee boqonnaa ishee gaafa fixxuu gara arabaa sanitti achi deebite jechuudha idduma dhuftetti. Gaafa deebituu gidduudhaan micayyoon kun deddeebi'aa turte gara biyyaa yookaan gara abbaa manaa ishee kanatti yookaan gara kaadhimaa ishee kanatti. Yaa ishiin jaalalumaaf deddeebi'aa jiraachuuf itti fakkaachuu danda'a. Ishiin yeroo deddeebitu kanatti waciin namaa ammasuma baay'achaa deema. Yeroo gara biyyaa galanii qarshiin namaallee nama harkaa bittinaa jechuudha. Micayyoon kun amma achi turtetti waggaadhaan deebi'uu jalqabdee jechuudha. Erga waggaa 2 isa boqonnaa duraa fixxee sana booda immoo waggaadhaan deebitee boqonnaa fudhattee isa wajjin wal agartee babbashannananii ituma achi deebitii otuma akka kana jettu waggaan jalaa dhumaa deemee jechuudha. Amma kana keessatti yeroo waggaa 12 kana guutuu keessatti maatiin kashiillee hin beeku jechuudha. Micayyoon kun booddee maal taate mucaan kun sarraatanyaa mana haadha isaa yookaan mana maatii isaa kan hojjettu hin jirti jechuudha. Ishii dhiiseetu micayyoo ishee araba jirtu kaniif immoo hiriyaa isaa kana dhiisee ishii duuba jechuudha. Sarraatanyaa isaanii wajjiniin jireenya eegalee jira jechuudha. Durumayyuu dhoksaatti micayyoon kun garuu hin beektu yeroo gara mana maatii isaa dhaqxu sarraatanyaa isaanii kun keessummeessaa turte jechuudha. Ishiin icciitii hin beekti wanta ta'eef mucaan garuu ishii sarraatanyaa sana jaallatee jira. Micayyoon kun hin beektu jechuudha. San dura garuu inni gara biyyaatti deebi'e. Inni nan irraa dubbachuu barbaadu isa kanadha. Inni gara biyyaatti deebi'e wajjin gaa'ela godhanna gaafa inni jedhuuni gaafa ishii gaafatu ishiin immoo lakki maatii kootiif kan hin goone maatii koof mana ni ijaarre maatiin koof mana kiraa keessa jiru maatii koo waa gochuun qaba jettee yaada akkanaa dhiyeessaa fi turte jechuudha isaa akka ishiin dubbattetti. Inni dhiirri immoo hin beektu yeroo baay'ee kan nuti jenne otoo hin taane kan shamarran jenne otoo hin taane kan ofiisaa jedhe malee ishii jedhee hin fudhatu jechuudha. Yaa'u amma eegaa ture. Micayyoon kun obbolaa 2 hin qabdi. Maatii haadhaaf abbaa hin qabdi. Isaanillee ishiitu gargaara. Mucaa kanallee hiriyaa ishii kanallee ishumatu gargaara jechuudha. Hojii mataa isaa hin qabu wanta ta'eef. Akkasumas immoo maatii kan isaallee gargaaraa turte isarra dabarte
obboleettii isaallee baay'ee tokko deeggaraa turte jechuudha akka ofiishiitti dubbatte. Innaa gaafa of harkaa dhabanii waan dhaban namatti hin fakkaatu. Gaafa birriin nama harka jiru waan nama harkaa dhumu namatti hin fakkaatu. Obboloota koo shamarranii wanti asirratti isiniin jechuu barbaadu. Mucayyoon kuni otoo yeroo sana amma kana qixxee deddeebitu waggaa 5 waggaa 4 iyyuu erga hojjechuuf karoora qabaatti ta'e erga baqa boruuf kootiif jireenya fuulduraa jireenya gaariin jiraachuu qaba erga jettee waggaadhuma tokko deddeebi'uu dhiistee waggaa 4 waggaa 3 hojjettee birrii hojjette sana walirra kaawwattee otoo hin deebitii ta'e kun hundumtuu ishirra ga'u ture. Innaa sana booda mucayyoon kun utuma akka kanatti deddeebitu yeroo koronaa sanaa gara biyyaa akka galuudhaaf kaate yookaan immoo gara biyyaa galuuf karoora akka qabdu gaafa iddoo jirtutti yookaan immoo hojjechiistota isaaniitti yeroo ishiin himtu Korona sana keessa warroonni arabaa hin beektu akka ijoolleen hojjettoon isaanii alatti ba'anii iddoo biraatti deebi'anii galanii barbaadanii maaliif dhibee biraa nutti fidanii dhufu jedhu korona nutti dhufa jedhu hin sodaatu wanta ta'eef isaan eeyyama kadhattus garuu isaan eeyyama hin gooneef yoo deemte achumaan hafta malee nuti asitti ofis hin deebifnu jedhaniini yeroo korona sana marfee yookaan immoo qoricha kittibaata jedhamu sana fudhachaan ture yeroo 3 jette yaa ijoolleen fudhattan jiraachuu dandeessu kittibaata kan korona sanaan mataa kiyyaan ofii kiyyaan fudhanne hin beeku nama dhukkubsaasaa hin beeku mucayyoo suni yeroo sana baay'ee tokko na dhukkubsee jettee korona kittibaata sana yeroo fudhadhu gaafa na dhukkubu gara biyyaatti na galchanii eeyyamuma isaaniitiin gaafa gara biyyaatti galu amma ji'a ja'aatitti mucaa kana wajjiniin amala natti jijjiirrachaa dhufee jettee erga Itoophiyaa galtee duraani nyaata qursii waliin nyaanne misaa yoo waliin nyaanne irbaata bichaadhaaf gara manaatti deebi'ee gala wajjin turra wajjin bashannanna jette gaafa immoo Itoophiyaatti sadhumaa gara Itoophiyaatti galtee ji'a ja'a guutuu mucaan kun amalatti jijjiirrachaa dhufee bakka ishee arguu fedhuu dhabee jechuudha ji'a ja'a keessatti guyyaa 3 bichaa wal argine jetti mucayyoon kun inni maaliif waan godhe waan irra jiru sababii beekuuf iyyuu irraa fagaachuu barbaade jechuudha durumayyuu gaala wajjin dhaabanna gaafa inni jedhuuni ishin lakki arra boru jettiin asirratti warroonni obboloonni koo shamarranii biyya ormaa keessa jirtan jechuudha jireenya keessan gara fuulduraa of duraa cuuftanii lakki maatii kootiifan kanan goone kanan godhaafanii lakki jireenya obboleessa kootiifan kanan goone kanan godhaafanii jettanii warroonni lakkooftanii dhugaa waaqayyo akka jireenya keenya keessan isin duraa hin banne piliisa daraa keessan of eeggadhaa booda boosanii gaabbuu ookaniif immoo gaabbitanii deebisuu dadhabuu keessanirra dhukkubbiin taane ofitti dabaluurra jechuudha dhugumatti jireenya keessan gara fuulduraatti godhachuu hin barbaaddu yoo ta'e nama jireenya keessaniif siniif ta'uu hin qabdu yoo ta'e jechuudha lakki maatii kootiifan kana godhaafanii lakki obbolaa koofan kana godhaafanii jettanii jireenya keessan isa gara fuulduraa of duraan cufiina kanarraa waan tokko barattu jechuudha mucayyoon kuni otoo gizee inni lakki gaala godhannaa jireenya ijaarra jedhuun sana rakkinumaa wajjin jiraanna jettee waan hojjette walitti qabattee waggaa 4 hojjette jireenya ishee eegaltee kun hundumtuu isheerraan ga'u jechuudha har'a garuu mucayyoon kuni waggaa 12 guutuu duraa balleessite har'a immoo jechuudha gochaa inni isheerratti godhe sana gaafa argituuf gaafa ija isheetiin argituuf gaafa dhageessu sammuudhaan dhukkubsattee mana yaalatti deddeebi'aa jirti jechuudha inna baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo gaabbii feegeen duubaa jedha nama jechisiisa mucayyoon kun illee akka yeroo sana otoo gaala godhadhe jettee gaabbitu inni mama jechuudha ishinillee dubbatti inna yeroo saniin hiriyyummaadhaan turaniyyuu malee mucichi sarraatanyaa maatii isaatiin amma immoo fuudhee wajjiniin mana godhatee jireenya godhateetu jira jechuudha maatiin kan mucaallee dhoksaa turani malee hin beeku jechuudha akka sarraatanyaa isaanii wajjiniin hariiroo mucaan kun godhate egaa gara jabummaan hin jira otoo yeroo sana dursanii itti mutee maatiin kaashii hin beeku wanta ta'e kan isaa hin beeku shii wanta ta'eef obboleettiin isaallee hin beekti wanta ta'eef otoo dursanii itti mutee kun hundumtuu isheerraan ga'u warra mucayyoon kun immoo gara Saudi tachi deebitee ammallee achuma jirti jechuudha erga achi deebitee ji'a 9 guuttee jirti sababni isaa biyya keessas yoon taa'e maalan arga maalan godha jettee achi deebitee jirti amma garuu dhukkubsattee jirti jechuudha hojiirraallee baatee hojiuma sana iyyuu hojjechuu dadhabdee mana yaalatti deddeebi'aa jirti
Kanan isinin jedha hordoftoota kiyyaa kanarra waan baay'ee barattu jedhee tan abdadha. Sababiin isaa yeroo baay'ee nuti ijoolleen shamarranii wanti hundumtuu bakka jireenyi wal manuuf qixxaatee rakkina hin argin yeroo jireenya gaa'elaa keessa gallee harka namaa hin ilaalin jenneetuma yaanna malee jireenya keenya gara fuulduraa maaltu nu jalaa badaa jira laata? Maaltu nurraa irrachaa jira laata? Yoo nuti biyya ormaa keessa tutturre jennee itti yaannu jechuudha. Kanaafiyyuu feliisa daraa keessanii warroonni shamarranii jireenya keessan gara fuulduraa hin balleessina. Birriin nutarraa argannu kuni boru wabii nuuf hin ta'u. Jiyaan birriin nutarraa argannu kuni boru jireenya nuuf hin ta'u. Tokko micayyoon kun har'a jireenya ishii dhabdee jirti. Jireenya waggaa 12 duraa gubdee jirti. Akkasuma dhibeedhaan saaxilamtee jirti. Har'a yaalamuudhaaf illee qoricha yookaan immoo fudhachuu fi birri illee of harkaan qabdu qarshii tokko of harkaan qabdu birri ishiitti nafne yookaan jireenya gaa'ela ishiitti nafne yookaan fayyaa ishiitti nafne micayyoon kun waa meeqa dhabduu taatee maatii ishiitiifis illee kan karoorsite otoo hin guutin otoo hin godhin akka kanatti naftee jechuudha. Innaa dhumni keenya kana ta'a yoo nuti of hin yaadanne yoo nuti iddoo jirru of yaadanne lakkii galuun qaba lakkii deebi'een jireenya mataa koo godhachuu qaba hin jenne dhumni kan keenyallee kanuma ta'a jechuudha. Warroonni daa'ima qabanii biyya ormaa keessaa ma barbaadan yoo hojjetan iyyuu homaa miti dhugaa rabbi. Warroonni daa'ima tokko lama qabanii maaliif daa'ima isaaniitiif hojjetu wanta ta'eef jechuudha. Warroonni garuu immoo akka kiyyaa kuni abbaa manaa yookaaniif immoo daa'ima hin qabne wantoota akkasii kan hin qabne jireenya keessan gara fuulduraa filiisa daraa keessan of eeggadhaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaan har'umarraa kaasee ofii kiyyaa kutadhee tan jira jechuudha. Kanan isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Warroonni maatiin taane malee maatiinaaf taana jajjabeessaa. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa barumsa kana irraa baratu warri jettan jechuudha. Dhugaa waaqayyo seenaa micayyoo kanarra waan baay'ee siin baratama. Baay'eellee nama gaddisiisaa jechuudha. Kana nu haa oolchu waaqayyo. Rakkina nu haa oolchu akkuma hojjannee dadhabneetti waaqayyo dadhabbii keenyatti nu haa boqochiisu isiniin jedha. Galatooma.